Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Nagaa faraarri jaalalli Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Maatii Waaqayyoo akkam ooltan, akka yoo nageessanii nagaa kootii galata Waaqayyoo. Hundumti keessan baga geessanii irraa haftanii jecha baga kabaja ayyaana qulqulluu Yohaannis Cuuphaa baga nagaadhaan geessanii jechuudha. Asirratti aansee wanti isinii dubbisu waa'ee bara haaraa irratti maaliif bara Yohaannis jennee waamna kan jedhamu ayyaana Yohaannis jedhanis maaf akka waamamu waa'ee qulqulluu Yohaannis Cuuphaa jalatti isinii dubbisa. Waaqayyo hunduma keenya waliin ta'uun fedhaaf jaalalaa Waaqayyo nuuf haa ta'u. Qulqulluu Yohaannis Cuuphaa kitaaba qulqulluu keessatti Yohaannis kan jedhaman baay'eetu jiru. Warra arfan kana keessaa inni qulqulluu Yohaannis jedhame ilma lubicha Zakkaariyaasii fi ilma Elsaabeetii dulluma isaanii keessaa misiraachoo ergamaa qulqulluu Gabreeliin kan argatanidha. Wangeela Luqaasii boqonnaa 1:1 utuu garaa haadha isaa keessa jiruu nagaa giiftii Maariyaamii dhagahuudhaan burraaqee galata kan dhiyeessedha. Wangeela Luqaas boqonnaa 1:44 waa'ee Yohaannis Cuuphaa duraan dursa raajiin kan raajameefidha. Isaayyaas boqonnaa 40:3 Milkiyaas boqonnaa 3:1 abbootiin amantaa baay'eenis jedhama baay'een barreessaniiru. Qulqulluun abbaan Qiraaloos bakkalcha barii fuuldura biiftuu turedha jedhan barsiisanii jaarraa lammaffaa keessa ture. Namni Xalaxalus jedhamu immoo Yohaannis Cuuphaan ergamaa qofa osoo hin taane ibsaadha jedhani. Walumaa galatti seenaa Yohaannis Cuuphaa qulqulluun Yohaannis afaan warqee akka itti aanutti barreessaniiru. Yohaannis Cuuphaan kan dhalate bara mootichaa Heroodos ji'a 6ffaa Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos dursuudhaan kan dhalatedha. Yeroo gooftaan keenya dhalate warri sabaa sagalii ixaana karbee fi warqee fidanii yeroo isa fuudhanii mootichi Heroodos isaan irraa dhalachuu gooftaa dhagahee mootummaa koo kannatti falmatu dhalate jechuudhaan ijoollee waggaa 2-3 dhalatanii jiranii akka isaan ajjeefamanii fi karoora baase. Maatiyos boqonnaa 2:1-14 waa'ee karoora isaa kana ergamaanii Waaqayyoo giiftii keenya Maariyaamii fi Yoosefii fi gooftaa baatanii Gibxitti akka godaananii fi yommuu itti himuu gara lubicha Zakkaariyaas immoo deemee mucaa isaanii fudhatanii gammoojjii Siinaatti akka isaan godaansisanii fi itti hime. Lubichi Zakkaariyaasis garuu ani mana Waaqayyoo dhiisee hin deemu ati garuu mucaa kee fudhadhuutii bosona yookaan Bahaara Siinaatti baqadhu ittiin jedhee geggeessee nagaas itti dhaamee mana Waaqayyoo tajaajiluu fi biraa deebi'e. Qulqulleettiin Elsaabeetis gara Waaqayyootti boohaa mucaa dulluma keessa argatte baattattee halkanii fi guyyaa deemtee bosona yookaan Bahaara Siinaa keessaa geessee dhagaa guddaa tokko cina dhaabbattee lafa itti boqottus dhabdee gara Waaqayyoottis boosse. Yeroo kanatti dhagaa guddaan suni ajaa'iba Waaqayyoon banamtee fi keessa jiraachuu eegalani. Dhagaan kun yeroo bona itti qabbanaa yeroo gannaa immoo itti ho'a. Dhagaan kun yeroo bonaa itti ho'a yeroo gannaa immoo itti qorra ture. Akkaataa kanaan dhagicha keessaa dhagaan kun yeroo bonaa itti qabbanaa yeroo gannaa immoo itti ho'a ture. Akkaataa kanaan dhagicha keessa waggaa 5 jiraatanii lubicha Zakkaariyaasis immoo mana qulqullummaa keessatti albeedhaan qalanii ajjeesanii. Maatiyos boqonnaa 23:35 yeroo Yohaannis nama waggaa 7 ta'u harmeen isaa achitti boqotte. Yohaannis waan godhu wallaalee isa cina taa'ee ni booha ture. Yeroo kana gooftaan Iyyasuus Kiristoos biyya Gibxiidhaa deebi'ee utuu
Naazireetiin jiraachaa jiru ganama gara bosonaa Siinaa ilaalee boo'uu jalqabe. Yeroo kanatti haati isaa Giiftiin Maariyaam maal taatee boossaa jettee gaafatte. Innis adaadaan kee Elsaabeexi bahara Siinaatti boqottee Yohaannis cina ishee taa'ee boohan argee booha jedheeni. Giiftiin keenya Maariyaamis sagalee ishee ol kaaftee boossee yeroodhuma kana mucaan ishee gooftaan Yesuus Kiristoos ajaa'iba isaatiin duumessa habboomee duumessa yaabbatanii bira gahanii. Yohaannis nama argee hin beeku waan ta'eef sodaatee fiigee bosona seenee yeroo kanatti gooftaan sodaa irraa fageessee jajjabeessee nuti fira kee waan gaarii siif gochuudhaaf gara kee dhufne ittiin jedhe. Giiftiin Maariyaamii fi Soloomeen ishee mucaanii fi kafanan qulqulluun Mikaa'elii fi Gabri'eel akka isaan boolla qotanii fi habboomee lubicha Zakkaariyaasis Simoon raajicha jannata keessaa qaama lubbuudhaan dhufanii seera hiikamaa yookaan fitaahatiin godhamee fi akka isaan awwaalaman taasisee isaan waan abboomamaniif raawwatanii gara gannatiitti deebi'ani. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mucicha eebbisee gara Naazireetitti deebi'uudhaaf kanaan Giiftiin Maariyaamiin fudhannee galla malee asitti hin dhiifnu jettee boossee yeroo kana gooftaan bakki jireenya isaa hanga waggaa 30tti asuma yeroo hundumaa ergamoonni isa ni eegu. Amma hamaan tokko isa hin argatu jedhee waaqummaa isaatiin dhagaa sana jalaa immoo akka harmee isaatti kan mi'aawu tsabala burqisiisee fi gannata keessa immoo akka aannanii kan mi'aawu bishaan ergamoonni koo ni fiduufi jedhee abbaa fi haati isaas qaama lubbuudhaan gannata keessa dhufanii ni jajjabeessu turani. Ergaa guddatee booddee damma moggee nyaachaa ture waggaa 30 yeroo guutuu kutaa biyya Yihuudaa keessaa laga Yordaanos keessaa naannahuudhaan qalbii keessan jijjiirradhaa hojii gaarii hojjedhaa tulluun gadi haa jedhu jallaan haa qajeelu cuuphamaa jechuudhaan lallaba eegalee lallaba inni lallabe Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 1 Maatiyos boqonnaa 1 lakkoofsa 1 Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti barreeffamee jira. Namoonni baay'een lallaba isaa irraan kan ka'e maal goonu jedhu ture. Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 11 jechuudhaan gaafatanii cuuphamaa qalbii jijjiirrannaa cuuphaadhaan turaa yeroo sana keessa kutaa biyya Yihuudaa keessa mootii jal'aa maqaan isaa Herodos jedhamu Waaqayyoon kan hin beekne obboleessi isaa lubbuudhaan utuu jiru seera cabsee haadha manaa obboleessa isaa kan Filiiphoos Herodoosiidha kan jedhamtu Herodoosiidaa kan jedhamtu fuudhee ture. Qulqulluun Gabri'eel galgala yeroo isaan ciisanii sagalee Yohaannis Cuuphaa fakkeessee isaan dheekkamaa ture. Isaan immoo Yohaannis Cuuphaa sihanii ajjeesuu fi ni barbaadu turani. Garuu arguu hin dandeenye. Yeroo hundumaa galgala isaan ni dheekkama ture. Halkan sanaa ka'anii ni barbaadu turani. Hin argani. Ogeessa abbaa qorichaa barbaadanii kutaa ciisichaa isaanii keessaa kiyyoo diriirsanii qabuu fi ni barbaadu turani. Garuu hin dandeenye. Kanaafis baay'ee akkaataan cubbamtoonni nagaa hin qaban waan ta'eef Yohaannis Cuuphaan hojii lallaba isaa itti fufee namoonni baay'een cuuphaa qalbii jijjiirrannaa cuuphamaa rakkina isaaniitti furama argachaa akka dhufan gaafa dhagahu Filiiphoos dhaqee itti iyyee Yohaannis osoo hin sodaatin fuula mootichaa dura dhaabbatee haadha manaa obboleessa keetii fuudhuun siif hin ta'u jedhe. Herodoosiyaadhaan garuu Filiiphoosiin ajjeesii erga sana booda akka garaa keenyatti waliin jiraanna jettee ajjeesistee Yohaannis Cuuphaan gaafa kana dhagahu fuulaa fi fuulaan lamaan isaanii ifatee dheekkamees habaaree yeroo kana mootichi Herodoosii fi Heroodiyaan hinaafanii irratti kahanii qaammee gaafa lamaa qabanii mana hidhaa keessa buusanii. Gooftaan Yesuus Kiristoos erga Yohaannis Cuuphaan hidhamee booda wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabuu eegale.
Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 17. Yohaannis duukaa bu'oota nama lama gara gooftaa keenyaatti erguudhaanii kan nutti eegnu Masiin Simi'oon kan biraadha jedhaa gaafadhaa jedhe. Akkas jechuun isaa akka isaan sodaatanii fi akka isaan waaman waan hubateef haa jabaataniif jecha ittiin erge malee eenyu akka ta'e ni beeka. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waan hundumaa kan beeku waan ta'eef yeroo isaan dhufan gaafatanii jaamonni Yeroo isaan dhufanii gaafatanii jaamonni ni argu, kan naaffatan ni deemu, kan lamxaa'an ni qullaa'u, kan duudanii ni dhaga'u, kan du'an ni ka'u. Ijoolleedhaa fi sagaleen misiraachoo ni lallabamaa fi namni hanaanii hin gufanne kan galateeffamedha. Kan argatanii fi kan dhageessan dhaqaa Yohaannisitti himaa jedhee ilaalanii akka isaan amananii taasise. Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 1-6, Luqaas boqonnaa 7 lakkoofsa 18-35. Itti aansuudhaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee Yohaannis Cuuphaa dhugaa bahuu jalqabee maal ilaaluudhaaf gara lafa onaa yookaan gadaamii deemtan? Shomboqqoo qilleensi raasu moo namoota wayyaa miidhagaa uffatan ilaaluu fi warri wayyaa miidhagaa uffatan illee mana mootummaa keessatti argattu? Raajii ilaaluu baattanii? Eeyyee dhugumaan kan raajii isaa caaludha ilaaluu kan baatanii inni ergamaa koo daandii kan siif qopheessu kan si fuuldura deemu siifan erga jedhee caafamee kan jirudha. Dhugumaan isiniin jedha namoota lafa irratti dhalatan keessaa kan Yohaannisiin caalu raawwatee hin jiru. Garuu mootummaa Waaqayyootti immoo hundumaa gadi kan ta'edha jechuudhaan gooftaan keenya waa'ee Yohaannis Cuuphaa dhugaa baheefi. Utuu Yohaannis mana hidhaa keessa jiru mootiin Heroodis guyyaa yaadannoo dhalachuu isaa kabajuudhaan dhagaa guddaa qopheessee hiriyoota isaa hedduus irratti affeere. Affeerraa sana irrattis intalli Heroodiyaadaa maqaan ishee Ximmeeriyaa kan jedhamtu yeroodhaa fi uffata gammachuu kan fakkaatu garuu uffata du'aa kan ta'e akkasumas shurrubbaa gammachuu kan fakkaatu garuu booddeen isaa kan du'aa kan ta'e shubbisa gammachuu kan ta'e garuu booddeen isaa du'aa kan ta'e shubbisuudhaan mootii Heroodisii fi hiriyoota isee gammachiistee waan sirbaa ilaalchiste. Sagaleen dubbiin Waaqayyoo sirbitoonni mootummaa Waaqayyoo hin dhaalan jedha. 1 Qorontos boqonnaa 6 lakkoofsa 9, Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 3-6. Macaafa Mul'ataa boqonnaa 21 lakkoofsa 8. Yoo kanatti mootichis taa'ee affeerramtoonni isaa gammachiisuu yeroo dheeraadhaa fi gaarii fakkaatu gammadanii kolfaniis ni gammadu turani. Mootichis intalattis barbaada yookaan feeta jedhee gaafate. Intalatti maal barbaadda yookaan maal feeta jedhee gaafate. Isheenis deemtee harmee ishee waamii maal akka ani siif godhu jettee gaafatte jennaan harmeen ishee habaaramtuu haadholiidhaan hinaaffaadhaan morma Yohaannis Cuuphaa kutii anaaf kenni jedhi jettee waan taateef intalattiinis deemtee gaafa isheen akkas jettee mootii gaafattu mootichi ni nahe. Sababni isaas uummanni waan sodaateef jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee waadaa sila seene waan ta'eef mormi Yohaannis kutamee akka isheef kennamuuf ajaje. Guyyaan kunis fulbaana 2 ture. Mormi Yohaannis yommuu irraa citee urgaan isaa shittoo isaa guddaa kan caalu ture. Heroodiyaanis intala ishee irraa morma Yohaannis Cuuphaa fuutee rifeensa mataa isheetti irraa haaddee siree keenya miila jala firfirsina jechuudhaan maddii isaa kabaltee arraba isaa keessaa baastee gadi harkiste kanadha.
harkiste kanadha miti inni hamma dubbachiise jecha mutaadhaanii yommuu isheen waraanuu fi jettu Waaqayyo inni Yohaannisiin jaallatu morma Yohaannis lubbuu godhattee koochoo baastee akka isheen barristu taasise. Raajii Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 31. Warri Waaqayyotti amananii jiraatanii humni isaanii ni haara'a. Akka joobiraa balleessaadhaanis ni balali'u. Baalleedhaanis ni balali'u, ni fiiguu hin dadhabani. Akkuma jedhe keenyan girgiddaa manaa ishee itti diigee balali'ee gara gaara Ejersaa iddoo itti Gooftaan barsiisaa jiru dhaqee miilla isaa jalatti kufee sagadee fi Gooftaan Yesuus Kiristoos morma Yohaannis cuuphaa kana fudhatee dhungatee ni eebbises. Dubaroon Maariyaam garuu gaafa argitu mararamtee baay'ee boossee utuu abbaan kee Zakkaariyaasii fi haati kee Elsaabeet morma kee cite kana fakkaatu kana utuu dhufanii arganii maal jedhu laata jettee boosse. Yeroo kana Gooftaan keenya bor du'aa waan ta'eef akkamittiin akka du'u tokkoon tokkoon teessee isheetti himee jajjabeesse. Yohaannis cuuphaan immoo waggaa 15 guutuu akka inni addunyaa naanna'ee lallabu eebbisee kennee fi hojii Waaqayyoo ajaa'iba waan ta'eef bara mootii Bilaashaatsoonir qubni harka lamaa qofti utuu hin affeerraa irra jiranii keenyan mana irratti maanee xilleqqi Faares jettee akkuma ishee barsiistu akkuma taasise. Raajii Daani'el boqonnaa 5 lakkoofsa 1 hiikaan dubbii kanaa Daani'el boqonnaa 5 lakkoofsa 25 gubbaa jira. Akkuma kana mormi Yohaannis cuuphaas raajii hojjete. Reeffa isaa immoo duuka bu'oonni isaa fudhatanii awwaalcha Elsaa'i biratti awwaalanii. Heroodosiyaan immoo lafatti afaan bantee liqimfamtee waardiyyaan isaanii dhufee harka ishee qabee nan baasa gaafa jedhu harki